Ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmed hojjettoota waajjira isaanii fi dhaabbilee itti waamamtoota waliin ta'uun gaara eekkaa irratti biqiltuu dhaaban. Dhaabbii biqiltuu kana irratti kan argaman ministeera qonnaa Dr. Girmaa Amantee ashaaraan magariisaa bara kanaa kallattii ministeerri muummee kaa'aniin hojii eegumsa biyyee fi bishaan irratti xiyyeeffataa jedhan. Bara kana xiyyeeffannoon keenya addaa hojii eegumsa biyyee bishaan irratti akka xiyyeeffatu muummeen ministeeraa kallattii isaan kaa'aniin hojiin bonaa bal'inaan hojjetamaati kan ture. Bara kana hektaara miliyoona 3.7 irratti hojiin eegumsa biyyoo bishaanii hojjetamee jira. Gaara eekkaa irratti akkuma malaallu kana dursee bakka daagaan hidhamuu qabu irratti hidhame, bakka biyyeen qabamuu qabu irratti qabame, achirratti immoo bakki biqiltuun dhaabbamu akkasitti qophaa'e. Kun gara lafa hektaara miliyoona 3.7 irratti kan hojjetamedha hojiin eegumsa biyyee bishaanii. Ashaaraa magariisaatiin bara kana gara hektaara miliyoona 2 irratti biqiltuu dhaabuudhaaf karoorfannee kan addaan baasnee jirru. Qabeenyi guddaan biyyi kun qabdu qabeenya biyyee ta'uu Dr. Girmaan ibsanii kana dura toonii miliyoona 1.9 waggaatti biyyattiin biyyeen ishee dhiqamee badaa kan ture ta'uu himaniiru. Hojii baroottan darban hojjetamaniin garuu dhiqamni biyyee hir'achuus Dr. Girmaan eeraniiru. Qabeenya guddaa isheen qabdu keessaa tokko qabeenya biyyeeti. Biyyee kana karaa adda addaatiin dhabaati kan turre. Qorannoon faa'oon kana dura geggeesse biliyoona 1.9 toonii waggaatti dhabaati kan turre. Hojii baroota darban hojjetameen kana gara miitirrisnee jirra. Ammas deemaa jirachuudha. Kana guutumaa guutuutti dhaabuu qabna. Gara laggeen keenyaa immoo yoo seene haroowwan hidhaawwan guddaa hojjechaa jirru irrattis wabii isaanii kan xiqqeessu waan ta'uuf akka isaan umurii godhatan gochuudhaaf isin gargaara. Itti gaafatamtuu waajjira ministeera muummee fi dhimmoota kaabinee Aadde Alamtsaay Paawulos hojii ashaaraa magariisaa baroota darban hojjetamaniin biyyeen deebi'ee gabbataa jira. Bara kanas xiyyeeffannoon ni hojjetamaa jedhan. እንግዲህ ባለፉት ዓመታት በርካታ አፈሮች እንዲያገግሙ ሲታከሙ ቆይተዋል። hojii ashaaraa magariisaa baroota darbaniin biyyeen duraan dhiqamee ture deebi'ee gabbataa jira. Bara kanas bona guutuu hojii daagaa hidhuutu hojjetamaa ture. Kanaanis milkaa'inni argameera. Xiyyeeffannoon ashaaraa magariisaa bara kanaas qabeenya biyyee qabnu daran gabbisuuf ni hojjetama. Gorsaan dhimmoota nageenyaa ministeera muummee Dr. Qanaa Yaadataa gama isaaniin dhimmi biqiltuu dhaabuu dhimma biyya ijaaruu fi dhaloota boriif yaaduuti jedhan. Biqiltuu dhaabuun kun dhugaa dubbachuuf uummata kana kan walitti fide biyya ijaaruudha. Amma waa'ee qilleensa jijjiirama qilleensaa sirreessuu qofa otoo hin ta'in yookaan immoo waa'ee achirraas kan nyaataaf ta'u oomishuu qofa otoo hin ta'in waa'ee biyya ijaaruuti. Waa'ee dhaloota dhufuuf biyya dabarsuuti. Gorsaan ministeera muummee dhimma dargaggoo fi ispoortii obbo Qajeelaa Mardaasaa dargaggoonni biqiltoota dhaabaman kanneen irratti gurmaa'uun kunuunsaa irraa fayyadamoo ta'uu qabu jedhan. Biqiltuu akka mootummaattis akka dhaabbattoota garaagaraattis akka uummataattis dhaabamu kana dargaggoota ijaaramanii achumaan illee keessa hojii argachuudhaaf hojii dhablummaa kana illee xiqqeessuudhaaf baay'ee gargaara. Biqiltuuwwan dhaabaman kana kunuunsuu irratti yoo bobba'an